haaromsi waa hundaa yaada. Uummanni Oromoo yaadama cimaa waan qabuuf, falaasama cimaa waan qabuuf waggoottan kumaatama darbaniif haaromsa gadaa yeroo adda addaa gaggeessuudhaan sirna gadaa isaarra dhaabbatee laafina keessoo jiru sirreessuudhaan aggaammii haala itti dhufu ofirraa qolachuudhaan hanqinaalee jiran sirreessuudhaan jiraachaas ga'ee jira. Gadaa amma gaggeessinu kun gadaan 72ffaan kun gadaan 71ffaan waggaa 768. Gadaan amma jalqabnu kun 769 waggaa 569 erga haaromsa gadaati asitti. Haaromsa gadaa kanaan dura haaromsa gadaa isa amma keessa jiru kanaan dura gadaa 94 kan ture. Gadaa 94 jechuun 752 haaromsa gadaa kanaan dura gadaa ture 94 kun 72 94 duras immoo marsaa gadaa lamatu ture jedhameetu marsaa haaromsa gadaa lamatu ture jedhaniit warri argaa dhageetti warri seenaa dubbatu. Uummanni kana qabu addunyaa irratti uummata Oromoo qofadha. Uummata Oromoo qofatu kana qabu. Gadaan kun aadaan utubamee, safuudhaan utubamee, sirnaan qabamee uummanni keenya waliin akkaataa ittiin jiraatu, uummata ollaa faana akkaataa ittiin jiraatu, uumama faana akkaataa ittiin jiraatu tolfatee rakkoo jiru qoratee sirreessaa as ga'e. Uummata seenaa guddaa qabu kana seenaa isaa kana dagatee boruu isaa ijaarrachuu hin danda'u. Aadaaf duudhaa kaleessarra yoo dhaabbanne qofadha. Hundee keenya kaleessarra yoo dhaabbanne qofadha. Boruu keenya ijaarrachuu kan dandeenyu. Akkuma beekamutti sirni gadaa sirna diimokiraasii bu'uura ta'e jechuudha. Sirni kunini sirna uumaa ka uumamaa ka waan hundumaa keessa qabu jechuudha. Akka Booranaatti eegii Booranni gadaan buluu jalqabe haaromsa as abba 72 gadaa irraa guyyoo boruutti 72 hojjenaa jechuudha. Garuu akka jaaroleen argaa dhageettii hedduun jettuutti sirni gadaa yoo duraattu abbootii gadaa 94 ture jechuudha. Kanaaf sirni gadaa sirni diimokiraasii wal bira qabdee yoo ilaaltu sirni gadaa sunti uumam sirni diimokiraasiitii iyyuu dur jiraa jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf aadaan teenna naafii fi abbaa jabeeffata. Aadaa kana jabeessaa dhaamadha wanni guddoon gooroon didhaadha booranni goorooni didhaa min dhukub didhan gooroon danfaaf dadhabbii guddoo qabdi. Akka isaan gartan kana dabballee irraa kaasanii hanga gadaamojjumaatti waan aadaa gurguddoo hojjetanii yuubomanii jechuudha. Danfaaf dadhabbiin adoo jirtu kutannoon itti cimranii aadaa kana dabarsan. Adoo bokkaallee ta'es kan qobannu godaanaa gisee caama ka hongeellee keessi godaanaa dabarsanii jechuudha. Kanaaf dhalootii aaraan akka aadaa kan nu jabeessee
alooti dhufulleen galmaan gafe taan lammeessoo aadaa kana gama mootummaalleen nu tubanii nu bira ejjanii mootummaan nu deeggaraa jira jechuudha. Akkuma beekamutti sirni durii sirni dabraataa kana irraatti dhiibbaa uume tura. Amantiin garagaraa dhiibbaa irraatti uumaa turte. Ardi immoo mootummaan keenya jijjiiramaa ka biyyi bulchaa jiru aadaa kan hin jabeessu. Mana murtii aadaa hin hundeessu. Man murtii aadaa hin hundeessanii aadaa man barnoota keessaa barnoota gadaa jedhanii kutaa tokko dhaabbilee olaanootti barachaa jiranii laagartanii jechuudha. Kanaaf gis tokko mootummaa keenya aadaa ta'e nu jabeessee hanga yuuneskoon nu galmeessee illee gis tokko galata naa galchaafne. Aadaan ta'e nafuu fi abbaan jabeeffataa jedha. Aadaa tana dabbaluma jalqabne akka agarsiisa irratti argan kana aadaa kitti kubee kata kitti muge waltura duubaan deemne armaan geenne nagaan goroo duurumaa labbaafanne baallee hafuune aadaa tan immoo nu cina ijjanii nu jabeessanii yuuniskoon nu galmeessanii aadaan ta'e aadaa mul'attuu san godhan irdeebi'ee kabaj mootummaa kennan leegalcha. Haan duraan dursee wanni guddoon nu dhaaman tokkummaan jiraachuu qaba. Misoomni, nageenyi, keessumaa tokkummoomne nageenyaan jiraan akka nageenyi hin cimee tokkummaan hojjanne akka barumsa fuulduraa akkuma aadaan jijjiiramte gara ammayyaa jijjiiramaa deemuu jirtan barumsi ilmaan ta'inaallee fuulduratti deemee barumsallee ciminaan walumfaan akkanumaa cimsine jabaan dhaamachuu barbaada. Sirna jabaa kana, sirna guddaa kana, sirna bareedaa kana, sirna obbolummaa, tokkummaa, jaalala, kabaja, duudhaa, safuu nu barsiisu kana hundi keenya abbootiin gadaa godinaalee Oromiyaa gola Oromiyaa irraa dhufne hundi keenya waan hangafoota keenya Boorana irraa baranne gadi buunee dhaloota akka barsiifnu dhaamsan qaba. Gadaan gadoo qabdu. Gadaan inni kennu hoo baallii jedha, hoo nagaa jedha, hoo bultuma jedha, hoo dormaata jedha, hoo jiruuf jireenya biyyaa jedha. Inni fudhatu immoo kenni nagaa, kenni jiruuf jireenya uummataa, kenni sirna gadaa si harkaan fuudhaa si caalan bulchaa jedha. Sitti kenne na caali bulchi, na caala beeki, na caala qaroomi, na caala hoori, na caala uummanni kun siifaa dhaga'u gadaan siifaa qajeeluu jedha. Jireenyi keenya gara fuulduraa garuu bultoonni keenya kan waliitii jedhee akkaataa amma argitanii baallii karaa nagaa olii kennee dimookiraasii dhugaa argisiisa. Gadaan Booranaa baroota gadaa fi qaalluu bara gogeessa lamaan tuulamii loolayyii bara gogeessa shananii fi of haaromsaa as gahee mataa fi maqaa Oromoo tolchee hidhaassee addunyaatti ol baasee jira. Jabaatee har'a gahuu gadaa Oromootiif gaheen gadaa Booranaa akkuma jirutti ta'ee cichoominaaf jabinni gootota abbootii gadaa Booranaa gahee leencaa waan qabuuf bara baraan yaadatamuu fi faarfamuu barbaachisa. Namaa fi aadaa Oromoo malkaa ceesisuu keessatti abbootiin gadaa kan akka Gadayyoo, Galgaloo,
gadaa badde deebisee daawwee gobboo seera laafe haaromsee liiban waataa Oromoo tokkoomsee diidoo gawwallee mootummaadhaan Oromoo eegee mala galmaa daangaa lafaa kabachiisee aadaan akka hin banne warra aarsaa kafalee darbe galatoomaa jechuun seenaan bara baraa akka isaan hin daganne. Globally fuula dhufattarraa wanni aadaa teennaa mul'achuu jirti. Aadaan teenta gadaa aadaa cufeerra bareedduu saniin jechuu danda'a. Maan jennaani akka reefu abbootiin gadaa haasoftee yoo walitti kennanii karaa ulfinna karaa kabaja ka jaalalaa ka akkasiitiin walitti kennan. Amma demokraasiyaan duniyaa keessa cufirri guddoo ta Ameerikaanuun jedhan. Demokraasiyaan suni 47 jirtii jedhan. Ganna 4 deemti. Yoo isaabat laaltu ganna 188 callaa. Ta Booranatu ammoo 72 jirti. Gadaa 8 deemti. Yoo takkas isaabdee laaltu ganna 500 fi 26 geetii jechuu. Oldest democracy no jedhani. What oldest democracy? This is the real true oldest democracy. Oldest democracy tatachufir dansa, tatachufir guddo, addunyaa keessa tatachufir bareeddu, tatachufir cimaa, aadateen ta gadaa, ta Booranaa, ta Oromooti jechuu barbaada. Talakkas namni barachuu qabdan. Sirni gadaa Booranaa caasaa sadiin geggeeffama. Gogees lubaa fariyyaa qaba. Maqbaasaa gogeessi shanii ka of keessa qabu moggisaa sabbaaq daraaraa maakulaa fi fullaasan wagga 8 baalli isaa walii dabarsaa jira. Sirni gadaa kan keessatti hojiiwwan waliigalatti abbootii gadaatiin hojjetamaa turanii fi mootummaan keenyaas xiyyeeffannaa cimaa kennuudhaan waggoottan 6 dabran barnootii gadaa, barnootii safuu, mani murtii aadaa hundaa'ee akkasumas buusa golofaan rakkoo uummataa karaa furuu danda'uun hojii xiyyeeffannaa cimaa kabajamuuf jaalatamuu pirezidaantii kennan xiyyeeffannaan kennamee inisheetiivii cimaa hojjetamaa tureen uummatii godina Booranaas inisheetiivoota kan irraa fayyadama waan ta'aniif maqaa kiyyaaf maqaa uummata godina Booranaatiif mootummaa kennaaf galataaf kabaja qabu ibsuu barbaada. Sirni gadaa sirna demokraasii bu'uura demokraasii addunyaa ta'ee addunyaa fakkeenya godhatee ittiin bulaa jiru. Gadaan caasaa bulchiinsa mataa isaa ofii kan qabu yeroo isaa eegee karaa demokraatawaa ta'een aangoo karaa nagahaan walirraa fuudhee walitti dabarsaa dhufuu isaatiin demokraasummaa sirna gadaa addunyaa akka ragaatti fudhachuun ni danda'ama.